kennaa kan ture waldaan aksiyoona geejiba baaburaa Itiyoo Jibuutii yeroo jalqabaaf konkolaattota fe'umsaa gurguddoo buufata Jibuutiirraa gara biyya keessaatti geejibsiisuu eegaleera. Bu'uuruma kanaan waldaan aksiyoona geejiba baaburaa Itiyoo Jibuutii konkolaattota 63 yeroo jalqabaatiif kan galche yoo ta'u, konkolaattonni kunneenis bakka hooggantoonni olaanoo mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa bakka argamanitti buufata Andoodeetti simatamaniiru. Saganticha irratti kan argaman deetaan ministeera geejibaa fi loojistikii federaalaa obbo Dheengee Boruu dameen geejibaa fi loojistiksii guddina siyaas-dinagdee fi hawaasummaa biyyattii keessatti gaheen qabu olaanaa ta'uu fi kana milkeessuufis hojiin gama damee kanaan hojjetaman bal'aa ta'uu kaasanii rakkoo oomishaalee baasii olaanaa fi yeroo dheeraa fudhachuun alaa galfaman xiqqeessuuf hojiin tajaajila geejiba baaburaa babal'isuu hojjetamaa jira jedhaniiru. Biyyi keenya gama damee loojistiksiitiin loojistiksii baay'ee saffisaa si'ataa yeroo qusati baasii madaalawaadhaan biyyi keessaaf karaa biyya alaattis oomishaaf tajaajila erguudhaaf fayyadu akka taatuuf hojiiwwan babal'aa sadarkaa biyyaatti hojjetamaa jiranii qaama hojii suni ta'ee guyyaa har'aatti asitti kan agarru konkolaattonni fe'umsaa giddu galeessaaf gurguddaan 63 karaa dhaabbata baabura Itiyoo Jibuutiitiin as dhiyaatee jira jechuudha. Konkolaattonni kun kaleessa waaree booda Jibuutii poortii irraa kan asirratti fe'amanii ganam kana barraaqayyuu as dhaqqabanii jiranii baay'inni isaanii ilaaluu dandeettu, yeroo itti dhaqqabe ilaaluu dandeessu, baasiiwwan silaa akka biyyaatti baasnu baay'eesaa asitti akka hambisu ta'ee jira. Tajaajila geejiba baaburaatiin oomishaalee gara alaatti erguu fi alaa galchuun karaa waldaa aksiyoona Itiyoo Jibuutiitiin kennamaa jiru dorgommii dinagdee addunyaa ariitii olaanaatiin deemaa jiru waliin tarkaanfachuuf gahee olaanaas qaba jedhaniiru obbo Dheengee Boruun. Oomishii nu gara biyya alaatti erguun karaa kanaan keessumaa wanni sharafa alaa nuuf fiduu danda'u baay'een isaa asiidhaan ergama jira. Yeroo wajjin wanni hundinuu kan deemu. Yeroon yoo turtuu qaamii waa gurguratu baay'eetu jira. Qaamii waa barbaadu baay'eetu jira. Dorgommiin addunyaa keessatti jiru. Si'aayinni yeroo waliin ta'u waan ta'eef gatii ammoo gabaa keessatti wanni ati gurguratu sun qabdu irraa kan waan ta'eef gatii madaalawaan gaaf geessitu yeroodhaan ariitiin si'annaan gaaf geessitu faayidaan inni biyyaaf qabu guddina hunda galeessa ta'eef qabu baay'ee guddaadha jechuudha. Hojii gaggeessaa olaanaan waldaa aksiyoona geejiba baaburaa Itiyoo Jibuutii Dr. Abdii Zannabaan tajaajilli geejibaa waldichi kennu yeroodhaa gara yerootti dabalaa kan dhufe ta'uu kaasaniin sadarkaa ammarra jirurraa guddisuufis hojiin hojjetamaa jiraachuu eeraniiru. የኢትዮ ጅቡቲ ባቡር ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር ሎጂስቲክና ትራንስፖርት ዘርፍ የሚጫወተው ሚና ባቡር በጣም ከፍተኛ ነው። ወልዳን አክሲዮነ ጌጂባ ባቡራ ኢትዮ ጅቡቲ ደሜ ሎጂስቲክስ ፊ ጌጂባ ኬሰቲ ጋየን ተበቱ ኦላናዳ biyya kamuu keessatti akkuma jiru jechuudha. Dhaabbanni tokko caalaatti guddachaa yeroo deemu gaheen dinagdee keessatti baatus guddachaa deema. Waggoottan darban 5 keessatti waldaan keenya dhibbeentaa 35 hanga 41tti guddina agarsiisaa dhufeera. Dr. Abdiin yeroo dhiyoottis oomisha foonii gara gabaa alaatti geejibsiisuuf qophii ta'uu kaasaniiru. እንግዲህ አሁን በጣም በቅርብ ጊዜ ውስጥ የምንጀምራቸው አሉ ከዚህ ጋር ተያይዟል. yeroo dhiyootti oomishaaleen gara alaatti geejibsiifnu jiru. Fakkeenyaaf tajaajila geejibaa oomisha fooniiti. Buufata magaalaa Adaamaatii qabnuun oomisha foonii geejibsiisuuf qophii hundaa xumurreerra. Waggoottan 5 darban